Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo jaalatamoo hordoftoota kiyyaa warra tiktokii hordoftan arra barumsa simpilii ta'e ka ammoo isin yeroo baay'ee ittiin rakkattan isin barsiisa. Namni tokko maqaan isaa yoo sirrii hin ta'in akkamitti jijjiirrachuu danda'a kan jedhudha tiktok irratti baay'ee nama dhiba waan ta'eef calqaba as seenna jechuudha bakka kana seenna profaayilii keenya seenna jechuudha. Booddee ammoo bakka kana seenne jechuudha. Maal jedha editing profaayilii keessa isa kana sirreeffachuu barbaadda kan jedhudha. Hayyee jennaan achi booda maqaan keenya baddaa kanarra kan jiru hin jira. Kuni maqaa keenya jechuudha. Isinii galee kun maqaa keenya so dubattiin deebi'a. Isin yuuzarii keessan sirreeffachuu qabdan. Isinii galee yuuzarii kanarratti maqaan keessan yeroo hedduu isin jalaa bada jechuudha. Asirratti haa sirreessinu mee amma. Anamma kuni maqaa kiyya isa dhugaati sirrattillee sirreeffachuu dandeettan asirrattillee sirreeffachuu dandeettan garuu inni update ka godhu yuuzariidha. Yuuzarii waliin dhooyna. Yuuzarii kanarratti amma asirratti namoonni gariin lakkoofsatu jira. Lakkoofsa garii akkuma argetti banama jechuun namni gariin akkuma arge godhee akkana fa'a godhee banaa mitire kana sirreeffachuudhaaf maqaa keessan qulqulluutti deebisuudhaaf sirreeffachuu qabdanii maqaa keessan barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa keessan amma Oromoo jedhee yoonni raayitii kenne amma nama biraa fayyadame jechuudha. Raayitiin kennine Oromoo jettee qubee wahii yoo itti dabalte Oromoo jedhaa miti waan tokko yoo itti dabalte inni baasa jechuudha. Amma lakkoofsa lama asirratti yoo godhe baasuu danda'a. Isinii galee namoonni amma akkasii sirreeffataa deemtan haga raayitiin bakka kanatti dhuftutti jechuudha. Simpilii karaa salphaa taheen akkana fa'aa barreessuu dandeettan isin. Amma raayitii godhee mire amma raayitii godhee maqaan keessan amma sirrii miti jechuudha. Amma Oromoo ZXCCC ka jedhu kana isa kana sirreeffachuudhaaf maal jettanirree maqama keessan fakkeenyaaf amma F maqaan tokko F yoo ta'e Faaxumaa irraa achi hiixanii yookaan waan akkanaa galchitanii Faaxumaa Jamaal yoo jenne Jamaal hin baakun ol argitanii raayitiidha jechuudha. Faaxumaa Jamaal achi booda seevii kanarra dhuftanii seevii gootan garuu maal jedha isa kana seef gochuudhaaf maal jedha asirratti kunoo set user baatii tokko turuu qaba jechuudha. Harruma seef gootee bar seef godhuu hin dandeettu jechuudha. Isinii galee anama kana ammoo asirratti dha'ee kalaas seefii ta'ee jechuudha. Faaxumaa kan jedhu kun anama dhawwaan hin barbaanneef isin garsiisa jechuudha. Gara duubatti hin deebi'a. So kanuma asumaan ammoo yuutuubii kiyya irratti dhaqaatii yuutuubiin kiyya isa kana dhaqaasee tokko cuqaasa Abdii Alii jedha. Viidiyoowwan hedduu argattu galatoomaa ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.